kan faarfataa roobaa Saaliyaa Saamiin yeroo isheen gara sirbaatti jirtedha jechuudha. Beektu hundumti namaa fi Kiristoos gidduu garaagarummaan jiru maaloodhaa jedha. Maal jechuudha kun? Namoonni tokko tokko ofiis hin fayyadan, namas hin fayyadanii, uummatas hin fayyadan. Waree Amanaan qabdaa utaalee yeroon bitee ka'u utuu sinaan taanee abbaa koo furuu nan danda'u. argitan miti? Nagaan waaqayyo isin fayyadu akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaadha. Koomenti kana ilaaltan jedhee yaada yoo isin dubbifamtu ta'e siyaasa isin dubbisuu nan danda'a jechuudha. Ani garuu jechuudha dhimma ani qabadhee dhufe jechuudha. Koomenti kanaafis deebii gaa akkuma kana kiristaanotaafis warra kiristaanota hin taaneefis deebii gaa isin nan kenna. Haa ta'u garuu dursaa ani warra callisee zim jedhee yeroo ulfinni waaqayyo namaan qixxaatu yerootti ulfinni waaqayyo tuqamu sana keessatti warra zim jedhe yeroo faarfannaan isaanii gara sirbaatti jiramu isaanirraan gaaffii qaba. Isaanirraan gaaffii qaba. Jalqabarratti Saaliyaa Saamii yeroo isheen faarfataa roobaa fuutee gara sirbaatti jijjiirte sana maaliif hin dubbanne? Maaliif cal jettan? Nu bichaan iyyine maal goona? Isin warri original gaafa zim jettani kennaa keessanitti hin gaabbitu moo yookiis moo kennaa keessan ta'utti hin shakkitu moo lireeshinitti isin gidduu jira? Tokko kanadha. Maaliif hin dubbanne yeroo sana? Maaliif isin hin dubbanne? Yoo nuti dubbanne isinis dubbattani furmaanni dhufuu danda'a malee ganaayyuu baxabaxama jechuudha waldaan kiristaanaa jechuudha. Kun hin ta'u isin deebii gaallaattan ta'an as baatanii hin dubbattani. Gaafa miidiyaa hawaasaa irratti faarfannaan keessan inni isin kaleessa ulfina waaqayyoof ta'attanii gadi jettanii waaqayyoof aarsaa dhiyeessan aarsaan keessan fuudhamee gaafa kan biyya lafaatti gadi makamu sana isin maaliif cal jettan? Kun anaan naguba maaliif as baatanii hin dubbattan? Moo ija namaa sodaattu? Waaqayyo moo nama sodaattu? Jalqaba irratti isa kana jechuudha. Lammata irratti immoo faarfattuu altaayichi galtaarraan gaaffii qaba jechuudha. Yeroo faarfannaan kee fuudhamee gara sirbaatti jirame yeedaloon isaa muuziqaan isaa hatame yeroo bakka waaqayyoo fuudhame namni bu'ee sana booddee jijjiiramu sana maal cal jette? Maan dubbanne ati? Nuti iyyine ati inni orjaana cal jetti maal gochuu dandeenya ree? Osoo kan koo ta'ee uummanni sin dubbataan sin dubbaddaa deebiin gaan argama. Silaa hundumtuu lixee gadi fondaan jiru jechuudha. Yeedaloo fi walaloo waaqayyoof barraa'ee gadi fuudhamee abbaan barbaade ittiin beekamuudhaan abbaan barbaade jabaa of se'uudhaa fi ulfina waaqayyootiin ittiin hin taphatu. Maaliif deebii gaanuuf hin laanne ati? Faarfattuu altaayicha jechuudha. Maaliif deebii gaanuuf hin laanne? Ammallee deebisee nan jedha. Maaliif deebii gaa'ee gadi baatanii miidiyaa irratti hin dubbattan isin? Nuti iyyinee quuqama nu keessa jiru moo isin quuqamni isin keessa hin jiru? Moo akkasumatti sitti dhufeennaan faarfattan isin? Nuuf hima gaaffii keenyaaf deebiin sinirraa barbaanna jechuudha. Faarfataan Alamuusi faarfannaan isaa sirbatti kan jijjiirame kaleessa mitire atis as baatee nu dubbachuu qabda. As baatee dubbattee miidiyaa hawaasaa irratti deebii gaa nuuf kennamuu qaba. Deebii gaa argachuu barbaanna. Maaliif akka ta'e jechuudha. Dubbachuu qabda. Yeedaloon kan keeti, faarfannaan kan keeti. Kennichatti faarfatteetta, ulfina waaqayyoof laatteetta. Haa ta'u iyyuu malee kanattis immoo gadi baatee dubbattee deebii nuuf kennuu qabda. Nu bichaan dubbannee furmaata argachuu hin dandeenyu. Akkas ta'a inni baddaaf gammoojjii dhufee yeroo waldaa kiristaanaa keessa aarsaa waldaa kiristaanaa gadi horfuu zim jechuun isinirra hin jiru. Jalqaba isin warra hangafoota irra dursa. Nuti warra ol adeemaadha. Dubbatachuu qabdu. Dubbachuu qabdu. Isin warra orjinaala waan ta'eef faarfannaa keessantu yeroo kennaan keessa yeroo boccoqamee kan biyya lafaaf dhiyaatu yeroo sana isin dubbachuu qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu deebii isin arganna jechuudha. Faarfataa roobaa, faarfataa lamuu, faarfattuu altaayichi. Yeroo kan faarfataa roobaa Saaliyaa Saamiin yeroo isheen gara sirbaatti jirtedha jechuudha. Beektu hundumti keessan. Han altaayichi immoo Kadir Martuu yeroo inni sirbaatti jijjiire faarfannaa ishee jechuudha.
Nimoonaa Gabbisaa immoo yeroonni inni sagalee iyyuu qabu warri kaan illee sagalee iyyuu qabu sagalee culullee fakkaatuun fuudhee ulfina Waaqayyoo gadi salphise Nimoonaa Gabbisaa. Inni immoo kan alamuudha kan inni fuudhee gara siraatti jire. Kanaaf iyyuu deebii gaa kennuufii qabdu namoota kana sada Saaliyaa Saamii Kadir Martuu fi Nimoonaa Gabbisaa. Deebiin immoo eenyurraa barbaannaa? Kan deebii isaaniif laattanii maaliif akka akkas godhan sana moodeleeshinii isin gidduu jira hicciticha baruu qabna. Faarfata Roobaas Altaayichis Alamuunis deebii gaa nuuf fiduu qabdu. Gara koomentichaattan isiniif deebi'a. Koomentii kaleessa kennameetu jira jechuudha. Sanarra darbatee iyyuu warroon miidiyaa hawaasaa irratti ittiin qoostan kiristaanosnis ta'ee kiristaanota kan hin taanes of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Isiniif wayya hin qoosamu Waaqayyotti hin qoofamu. Namni Waaqayyotti qoosu namni milkaa'u tokko hin jiru uumaa isaatti kan qoosu jechuudha. Uumaa isaatti kan qoosu. Yeroo tokko illee amantii namaa cabsu jettee qoosta miti jaallattus jibbituus namni Waaqa tokkicha uumaa tokkicha Rabbi tokkicha qaba. Kana beeki. Namatu waa kudhan xibaara malee ani kanan beeka jechuudha. Kanaaf osoo hin jaallatin akkatti buute beeki. Kanaaf iyyuu hin qoosinaa. Warroonni waldaa kiristaanaa keessa teessanii baaccanis dhaabbadhaa. Baga sirbee niyyuu faarfannaa sana fuudhee akka warri kaanillee faarfannaa keenya waan nuti goonu dhaggeeffataa jiran mul'isaa. Deebi'een nu gara dhiyootti dhufee amana warrettan yaada dulloomaa fi lallaba dulloomaa baattan nutti hin deebinaa. Kun tasa raawwate hin ta'u. Lallaba gowwootaa fi faarfannaa gowwootaa fi raajota gowwootaatu nu fixe. Kanaaf iyyuu achumatti afaan keessan qadaadadhaa kaadhaa dursa raacitii isin keessa jiru sana baasaa. Raacitii xiqqoon bukoo baay'ee bukeessa waan ta'eef isin iyyuu raacitii sana of keessaan kutii waldaa kiristaanaa keessa dhaaltanii jirtu waan ta'eef dursa isa of keessaa baasaa sana booda immoo koottaa dubbadhaa. Osoo dhugaan siniin galin hin baxabaxina waliin fuutanii jechuudha. Abbaan barbaade ta'e qeesii ta'e faarfataa ta'e lallabaa ta'e ma abidda waa keessaan buusne anannatti dhaga'amu wanti ananna gube garuu maaliif amantii kiyyatti bu'ama maaliif itti qeensa mitiiti xuriin qeensa maaliif itti ta'a isa kana kan na gube jechuudha. An eenyu akkan ta'e amantiin kun maal akka ta'e waan hin jabeessee beekuu fi kan namaatti sin bu'u aqeemmoo namni siman kootti hin bu'in kanadha jechuudha. An kommoo iddootti eeggadha. Yoo naaf hin gallatee eeggattaa'ee gaafachuu kanuma malee gargaaree baxabaxuu miti jechuudha. Kiristaatonni of eeggadhaa warri waliin baxabaxaa jirtan keessattuu warroonni tiktookii irra baatanii jechuudha miti gara sirbaatti faarfannaan namni Waaqayyoon jaalallee godhu isin immoo suuraa fa baatanii laphee keessatti ittiin sirbitan sun of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Waan garaa yaade afaan baasa. Isa kana beektu siniyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu osoo of eeggattanis ni wayyaa. Koomentii sana islaatti sin deebi'a jechuudha. Koomentii islaatti sin deebi'a. Namaa fi Kiristoos gidduu garaagarummaan jiru maaloodhaa jedha. Maal jechuudha kun? Namaa fi Kiristoos gidduu garaagarummaa jiru erga akkas ta'e gadan isaniif diiga. Na eeggadhaa yeroo dhiyootti mata dureedhaan isaniif dhufa jechuudha. Aniif Kiristoos gidduu maal akka jiru isaniif hin diiga jechuudha. Maal akka jechuu barbaade isatu beeka jechuudha. Waan barreessu iyyuu hin beeku. Gaaffii sadii jira jechuudha. Gaaffii sadan isaanii iyyuu jechuudha. Wal dhugaadha jechuudha. Gaaffii kan biraa immoo koomentichi isuma sadii kaa'ee jechuudha. Faarsaa caalaatti kan humna qabu sirba akka ta'e hin dagatiinidha. Akka humna qabu nutu beeka malee situ beeka miti. Bakkee ta'anii akkasitti yoo ilaalan sirriidha humna qabu sitti fakkaachuu danda'a. Ati sirba keessa lixxeetu maqaan jabeessaa Paawulos jedha namni koomentii kana barreesse jechuudha. Sakamta humna qabu warra keessa jira ati sirba keessa jiraattee sirba takka humna qabu foon keessatti tolee simmeetisti dhagaameef humna qabattee iyyite miti garuu dhimmichi dhimma afuuraa fi dhimmi amantiif dhimmi sirbaa waliin argatu. Amantaa kamiyyuu hordofi musliimas ta'e kiristaanas ta'e ortodoksiis ta'e waaqeffataas ta'e kun waliin argatu gonkumaayyuu tasayyuu waliin argatu jechuudha. Kanaafiyyuu sirba akka humna qabu dhiichisanii fi humna ofii agarsiisaniif humna qaba jechuu miti.
warra keessa jirutu beeka isa kana jechuudha. Shurkun. Ittaanee maal jedha? Faarsa fuudhee sirbatti kan qixxeesseef galatoome. Gararraattoo faarfannaatu humna hin qabatte sitti immoo maaliif baga fuudhee gara sirbaatti gadi xiqqeesse yookiis immoo qixxeesse tare? Qixxeesse jechuun gara sirbaatti gadi fidde jechuu jedhame. Akkamitti akkas jechuu dandeessi? Waan dubbattuu fi waan haasa'u kan hin beekne miidiyaarra ba'eetu nu rakkisa. Namoonni tokko tokko ofis hin fayyadan, namas hin fayyadanii, uummatas hin fayyadan. Wareebichaa oollaan sa'aatii 24 taa'u. Waa'een jireenyaas warra bitaatti galisaan. Waan jiraataniif waan qoonqoo isaanii har'a nyaatanii bor gadi haganii sanaaf qoonqoo jiraatan 1000 hedduutu jira. Kanaaf iyyuu osoo achumatti calji'anii afaan isaanii qabatanii wayya. Barreeffamni yookiis immoo afaanii hanga onnee yookiis immoo hanga lapheen ga'u. Beektu miti? Kanaaf iyyuu baay'isaas beennaa kutaa lammaffaa walitti deebina. Garuu gaaffii keenyaaf deebii isinirraa barbaanna. Faarfattoonni keenya warroota sirba faarfannaa keessan fuudhanii gara sirbaatti jiran sanaaf deebii gahaa kennuu qabdu. Waldaan kiristaanaa jeeqamuu qabu. Deebii gahaa nuuf kennuu qabdu. Miidiyaarra baatanii lafa barbaadanitti ta'ee miidiyaarra baatanii nuuf kennuu qabdu. Dubbachuu qabdu. Waldaa kiristaanaa keessatti dubbachuu qabdu. Deebii gahaa isinirraa barbaanna. Nuti kana jechuudha kan nuti isinirraa barbaannu. Dhaamsa kana immoo sheer godhaa ittiin naaf qaqqabsiisa. Amanaan na qabdaaga utaalee yeroon bitee ka'u otoo sinaan taanee abbaa koo furuu nan danda'u seetu naaf diddiibee miidhamaaf dheedaa marrummaan koo kanaaf rophee boo'ee.